Ashama akka kun ilmaan Oromoo jaalatamtoota fi kabajamtoota akkam nagaa jirtu jecha dhantana ajandaa xiqqoo tokkollee qabannee isinii dhufne irraa ajandaan sunis maal yoo kan jettan taate dureessa kennaa fi akkasuma immoo jaalatamaa nama obbo Kabiir Hussein Waaqoo du'aan addunyaa kanarraa boqotanii ammanuu waa'ee seenaa isaa dubbachuu fi yookiin immoo akkasuma deebi'ee jaalalaa inni ummataaf qabu xiqqishoo irraa waan dubbachuu yaadeeti. Inni sun maal yoo kan jettan taate ilmaan Oromoo bakka jirtanitti fakkeenya kan isaan irraa fudhachuu yaada. Isaan kun qabeenya osoo hin qaba jedhee Oromoo rakkattee bira hin darbin, osoo qabeenya hin qaba jedhee ummata Oromootitti hin boonin, osoo ummata Oromoo halkanii guyyaa akka abbaa ta'ee akka haadhaa ta'ee gargaaraa ture. Kuni Oromoo maraaf fakkeenya. Hayyoota Oromoo maraaf akkasuma abbaa qabeenya Oromoo maraaf fakkeenya ta'a. Nuti Oromoon hayyuu akkanaa kana doonuu heddummaatee rakkoon amma Oromoo keessaa fi Oromiyaa keessa jirtuun guutuun qaata nurraa kaate. Kanaaf abbaan keenya har'aan tana hafuura addunyaa tana gubbarraa gara aakiraa deeman kuni Rabbii warra jaallataa isaan haa godhu jecha du'aa isaanii goona. Nutillee akka isaanii kanatti fakkeenya gaarii ta'anii ummata Oromoo fi Oromiyaa tana bakka buunee haa hojjennu. Nuti martuu gahee mataa keenyaa haa taphannu. Ani hin qabu jettee osoo of hin cabsin, ani hin qabu rakkataa Oromoo bira tara osoo hin jedhin bakkuma jirtutti akkuma dandeettu Oromoo bira haa dhaabannu. Nuti Oromoon yoomiyyuu taanaan wal malee Oromoo hin qabu. Kabiir Hussein abbaa hiyyeessaati. Abbaa immoo hayyuuti. Abbaa nama maraati. Haadhas ta'e abbas ta'e qabeenya ofii qabu hundaan Oromoo bira nama dhaabbate. Kanaaf har'aan tana seenaa isaaniillee dubbisuu barbaannu jechaa fi gochi isaanii hojiin isaanii nu boonsanu. Nullee fakkeenya ta'a. Nullee abdii keenya ka fuulduraa nutti hola. Nullee isaanirraa fakkeenya fudhannee akka Oromoo keenya karakkatee fi kammoo deebi'ee rakkoo hamtuu keessa jirullee bira dhaabbannu abdiin qaba. Kanaaf Oromootiyya kan dhiiras ta'e kan shamaras ta'e bakka jirtanitti fakkeenya isaanii kana godhadhaati Oromoo bakka rakkatitti bira haa dhaabannu. Keessattuu ijoolleen keenya kan biyyaa fi biyya alaa keessatti rakkachaa jiranillee sagalee fi akkasuma yaadanillee bira haa jiraannu isiniin jechuufi. Kanaaf ajandaan teenya xiqqoo tanallee taatu rakkoon qabu. Ajandaa teenya babbareedduu fuulduratti qabannee dhufuuf yaadaa jirra inshaallah. YouTube chaanaalii kiyya subscribe naa godhaa. Warreen subscribe naa gootan hedduu galatoomaa. Warri YouTube chaanaalii kiyya Abdii Shawuu kan jedhu subscribe naa godhu. Subscribe naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jecha. Akkasuma yaada qabdanii fi akkasuma immoo waan adda addaa yoo kan jiraatu taate gara social media yookiin Facebook keenya obsaa ilma sabaa jedhu na qunnamuu dandeettu. Gara meseenjeraatiinis ta'e gara bilbila aadiinis ta'e na qunnamtanii yaada keessan naan geettanii waan ani balleessee fi waan ani immoo itti hojjechuu qabu hundaan na gargaartanii yaada keessan naa qooduu qabdan isiniin jedhee sin abdadha. Galatoomaa warreen YouTube chaanaalii kiyya subscribe naa gootan ni jajjabeessitan hundinuu isin jaaladha. Warroonni YouTube chaanaalii kiyya Abdii Shawuu jedhu subscribe naa godhin, subscribe naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Oromooni wal malee homaa hin qabnu waan ta'eef jajjabeessuu qabdanii galatoomaa. Hedduun isin jaaladhaa, hedduun isin kabaja. Bakka jirtanitti nagayaa fi isin hawwaasiin jecha akkasuma bakka jirtan hundattuu Oromoon wal quba qabaadha. Gurra walii kenna. Abdii walitti horaa isiniin jedha. Galatoomaa har'aaf ajandaa bareedduu tanallee qabadhee isin dhufuu baadhu. Waan xiqqishoo waan namatti dhagahamu waan garaa nama nyaatu tana xiqqoonillee keessa baachuu fedhe malee yookiin hayyuu biroo waan kana caalu akka dubbatan waan jiraniif anallee humanatti dhagaamerraa isiniif ibsuu barbaade. Isinillee galatoomaa isiniin jecha YouTube chaanaalii kiyya subscribe naa godhaa, like share gochuun ni jajjabeessaa isiniin jedha. Galatoomaa.